Namoonni keenya hedduun isaanii keessattuu dhaloonni ammaa kun qoricha mana keenya keessa jiru dhukkuboota adda addaatiin ittiin waldhaanuu wallaaluu irraa dhukkuba sanuu maqaa isaa wallaaluun baay'ee rakkachaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutu jirra jirtu siniin jedha amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Warroonni maatii koo ta'uun hanga ammaatti na jajjabeessitanii koomantiis akkasuma immoo subscribe gochuun laayik gochuun hiriyoota keessaniif gootan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ammas viidiyoo akkuma jalqabdaniin laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri maatii koo hin taane ammoo waan gaggaarii akka argattan mallattoo subscribe cuqaasuun akkasuma mallattoo laayikii mallattoo bilbilaa cuqaasuun yeroo hunda viidiyoon haaroon yoo gadhiifame waa'ee qorsaa fi fayyaa fi faaya akkasiin dhufu na wajjin turaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a kan qabadhee dhufe qoricha dhukkuba keentaarotii karaalee sadii hin qabadhee dhufe ka garatti nyaatamuu ka garatti dhugamuu fi ka dibatamuu fi kan ofitti naqamu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni keenya hedduun dhukkuba keentaarotii kana hubannoo isaa kan hin qabnee fi akkasuma immoo dhukkuba addaa kan lubbuu yeroo sanin nama baasu seeni kan sodaatan. Garuu haa ta'u malee dhukkubni keentaarotii yeroodhaan waldhaanamuu dhabne taananiin rakkoolee adda addaa fi akkasuma ammoo tuyyuu miidhama biraa irraan gahuu danda'a. Keentaarotiin karaalee hedduutti kan qoodamu akka ogeeyyiin fayyaa irraa dubbatanitti yookiin ammoo tuyyuu qorannoon adda addaa calaqqe setti keentaarotiin osoo gadi hin bayin kan keessan nama dhukkubu jira akkasuma mootuyyuu kan bahee alatti dhiitahuu yookiin amootuyyuu akka waan caafii yookiin amootuyyuu afaan bakka sagaaraan bahuun san irratti waa bahanii wayitti kan yeroo hedduu dhiitahullee ni jira akkasuma immoo kan hin dhiitoynes baay'eetu jira keessa jechuudha keessa isaatiin sammales jechuudha mallattoolee adda addaa kan qabu mallattoo hooksisaa akkasuma mootuyyuu yogguu sagaaraan bahuu ittansiisuu fi akkasuma sagaaraan itti rakkatee booda sanii dhiiguu jechuudha. Mallattoolee hedduudha kan qabudha jechuu yookiin xeffisuu yookiin laalaa adda addaati. Kana namoonni hedduun kan ittiin rakkatan parsantiin 70% yoo xiqqaate dubartii irratti kan argamudha. Sababni isaa dubartiin yeroo ulfas tahee akkasuma immoo yeroo dahaa ciniinsuu san wajjin baay'ee dhiibamuu fi akkasuma ammoo mallattoolee gara gogiinsa kana parsantii 70% shamarran irratti yookiin dubartii irratti kan argamu. Kanaaf hundi keenya karaaleen ittiin fayyadamuu qabnu tokkoffaa irratti nyaata pirootiinis tahee akkasuma ammoo kaarboonhaayidireetii soorachuu akkasuma waan garaa keenya lallaafisu nyaachuu fi bishaan baay'ee dhuguudha. Kan asitti argitan kun zayitoota har'a kan qabadhee dhufe kuni ammoo tubboo yookiin ammoo waan akkamiin himuu danda'a faarmaasii irraa gilikoosifaa ittiin naqamu san mana yaalaa irraa kun zayitii zayituunaa kun zayitii qurunfudii fi zayitii absuudaati akkasuma istiringallee asumaa qaba isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa kana eessaa arganna jechuun keessaa waan hin oollee anis akkuma keessan yeroo dheeraa kan barbaade argadheedha inni kun istiringaadha istiringaalleen akkasuma immoo faarmaasii irraa argachuu ni dandeettani tubboo kana argachuu baattanis istiringaa afaan isaa dheeraa qabu fayyadamuu ni dandeettani kun zayitii zayituunaa zayitii zayituunaa guyyaa keessatti al sadii nyaata booda sa'a lama erga nyaatanii kaatanii maankaa tokko fudhattanii zayitii zayituunii qorichaa fi akkasuma immoo sababa keentaarotii yookiin ammoo dhibeelee adda addaa kan nurraa ittisu dhukkuba coggaarraas tahee akkasuma dhukkuboolee qaama keenya keessa mar'imaanii kaansaris tahee dhukkuba hedduu kan bilisa nurraa godhuu fi dhiiga keenya kan qulqulleessu viitaamin A fi akkasuma immoo viitaamin E lallaafisa gogaatii fi bareedinaaf kan ooludha jechuudha. Zayitii zayituunii hedduu qoricha ajaa'ibaati. Kunniin lamaan ammoo zayitii qurunfudii fi zayitii absuudaati. Zayitii qurunfudii har'a zayitii absuudaa dhiifamne of kolcha kan isiniin jedhu kan argadhee zayitii Itiyoophiyaa yookiin zayitii Habashaati. Zayitii absuudaa kana maankaa tokko fudhannaa maaliif jennaaniin bakka bitamu gaafannaaniin zayitiin Itiyoophiyaa habsuudaa habba suudaan Itiyoophiyaa dawaa tokkoffaa yookiin ammoo kan hin argamne jedhanii gatiin kan caalaa eessa argatte kan jettaniif axxaarraa argadhee kuni zayitii qurunfudiiti. Zayitii qurunfudis maankaa tokko zayitii absuudas maankaa tokko walitti fuuna jechuudha. Zayitiin keenya sadii ka qophaa'e garuu zayitii zayituunaa maankaa tokko nyaata booda sa'a tokko amma nyaannee sa'a tokko yookiin osoo nyaatiin dura sa'a tokko garuu irra caalaa osoo nyaattanii nyaata booda sa'a tokko maankaa tokko fudhattanii torbaan tokkoof namoonni keentaarotiin sirritti isin dhukkuba ammootuyyuu bulii 14 walitti dhaabdanii fudhattanii haala amma argitan kanaan zayitii absuudatii fi akkasuma zayitii
qorunfudii erga waliin mayne istiringaan fudhanna. Istiringaan kun milii haga 5 qaba 10 qaba hanga 5 fudhanna. Booda sanii ammoo tuyyuu bakka sagaaraan bahuun sanitti jechuudha. Yeroo rafnu istiringaa kanaan zayitii kana seensifnee kan keessatti naynuudha. Zayitiin keessan naynu zayitii qorunfudiitii fi zayitii absuudaati. Absuudaan ka biyya keenya osoo ta'e irra bareeda. Garuu namoonni isinii danda'ame yoo dandeettanii jettan akka sirriitti zayitiin qaama keessan keessa seenu osoo tubboo akkanaa kan argattanii hedduu bareeda. Akkasuma immoo tuyyuu baay'ee bareeda. Namoonni tubboon arganne istiringaan qofti isinii gaha. Istiringaan garuu dirqama isiniin jechuu barbaade ka marfee sun marfee caafii hin barbaachisu laastikii isaa qofa. Kanaaf yeroon fayyadama isaa fayyadamtanii yeroo hirriba raftanii erga ufitti naqxanii geessitanii erga mana fincaanii deemtanii waan hunda qulqullooytanii geessitanii deemtanii ufinnaytanii garaan gaggargaltanii ciiftan jechuudha. Haga sa'aatii walakkaa yoo xiqqaate gargaluu hin qabdanii haala kanaan fayyadamuu akkasuma immoo tuyyuu dhukkuba keentaarotis tahee mar'imaanii gara gogiinsaa fi wantoota adda addaa ofirraa ittisuu ni dandeenya. Itti aansuun ammoo tuyyuu qoricha hedduudha kan qabadhe dhufe kan garatti nyaatamu. Fakkeenyaaf akkuma amma asitti isinii himee zayitii zayituunaa nyaata booda sa'a tokko amma fakkeenyaaf ciree nyaadhee ka'ee jira. Ciree kana booda sa'a tokko erga ture maankaa tokko zayitii zayituuna fudha jechuudha. Asiin dura bishaan wajjin ka fudhattan isin barsiisaa ture. Garuu amma bishaan wajjin osoo hin tahin maankaa tokko akkanumatti afaanitti qicannee liqimsinaa isiniin jechuu barbaade. Haala kanaan fayyadamtan taananiin bu'aa qabeessaa fi akkasuma faayidaa guddaa kan irraa argattanidha. Namoonni keentaarotiin isin hooksisus tahee akkasuma ammoo tuyyuu rakkoolee adda addaatiin isin saaxilaa jiru. Wantoonni akka qullubbii, shunkurtii fi akkasuma zayitii absuudas tahee zayitiin qorunfudii walitti makuudhaan yookaan dibannu ta'e hooksisas kan kutuu fi akkasuma immoo kan baay'ee nu xuffisullee kan kutu karaalee hedduun suuqiddarra taa'utu jira. Itti aansuun ammoo tuyyuu kan goonu qullubbii qopheeffannaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo. Waan kana nama hunda irratti argamuu baatu irra caalaan nama waan kana rakkatee jira. Keentaarotii iyyuu hin beekanii gara tuna gogaa sagaaran rakkataa yoonarraa ba'uuna dhiigaa achii ka'uuna xiffisaa waan akkanaatti na baha bakka kanaatiin na dhiite kana malee namni keenya kan baay'ee beeku. Kanaaf qullubbii erga dhiyeeffannee geessine amma kun ka garan nyaatamu daa'imas ni dhiyeeffanna. Namoonni daa'ima biyyaa argachuu hin dandeenye osoo daa'ima aslii yookiin orijinaal argattan irra filatamaadha. Qullubbii keenya firii haga 9 tahuu akkasuma 7 tahuu fuunee bishaan danfaa erga destiin keenya haala kanaan danfee jedhe itti ganna'inee xiqqootti qadaana daqiiqa 5 fi maaliif akka sirriitti bullaa'uu fi nyaataaf nu mijaa'u akkasuma immoo tuyyuu akka kireemaa akka tahuuf barbaanneeti. Erga qullubbiin keenya xiqqoo isii lallaaftee jettee keessaa fuunee yookiin bishaan keessaa dhimbiifne quncifna jechuudha. Hundi keessan haala kanaan fayyadamuun keessan dirqama isiniin jedha. Namni qoricha barbaadan qunciftanii booda sanii shuukaan haala kanaan bulleessitanii erga bulleessinee kaanee meeshaan yeroo hunda qoricha itti fayyadamnu irra deebisinee meeshaa burcuqqoo tahuu qaba. Qullubbii erga haga kanaan bulleessinee jennee meeshaa burcuqqoo dhiyeeffannaa. Burcuqqoo isiniin jedhu gizaaza jechuu barbaade yookiin shaklaa isa jedhamu sani namoonni afaan Oromoo kana dhageettan jechuudha. Hundi keessan sirriitti adda baafachuu qabdanii achi booda daa'ima maankaa 3 haa tahuu maankaa 5 haa tahuu itti na'inha jechuudha. Garuu osoo maankaa 3 tahee bareeda. Booda sanii ganama garaa qulla waliin dhooytanii eessa kaatanii firiijii yookiin tallaajaa jechuudha. Firiijii yoo isin jedhu namoonni keenya hedduun fireezara arabaa qofa yaadate. Firiijii jechuun tallaajaa jechuudha. Isa jalaa san jechuudha. Isa san keessa kaatanii maangaa tokko haala kanaan ganama garaa qullatti akka hirribaa kaatanii fi akkasuma immoo tuyyuu galgala hirriba dura sa'a tokko fudhattanii yookiin walakkaa sa'a hirriba keessan raftanii isiniin jechuu barbaade. Haala kanaan namoonni dhukkuba keentaarotiitiin saaxilamtan yoo fayyadamtan inshaallahu ta'ala kan isinirraa faduu fi akkasuma isinirraa fayyuudha. Garuu yoo kan isin hooksisu tahee akkam isinii hime kanatti qullubbii fuutanii qullubbii quncisuudhaan qullubbii san erga daqiiqaa 10 lafa turtee jettee fuutanii tumaan kan ittiin hooqattanii fi yookiin ittiin riigdan jechuu qullubbiin hooqadha. Yeroo sanii fi hedduu kan gubaan isiillee isinitti hin dhagahamnee fi akkasuma ammoo tuyyuu hedduu kan isinitti tolee isin hooksisu haa ta'u malee jechuudha. Yeroo sanitti isin keentaarotii kan argattuu fi yookiin rakkoolee dhukkuba keentaarotii kana kan gubduu fi akkasuma walumaa galatti kan isin fayyistu taate inshaallahu ta'ala. Hundi keessan horaa bulaa subscribe like share gochuun akkasuma namootaan share godhee subscribe godha.